Nageenyi badhaadha ooltii bulteen nagaa isiniin jedha miidiyaan FNM. Haaqni dhugaa jaalallii fi nageenyi namni wal biraa oolmaa isaanii cimsuuf idda tokko barbaachisaa. Innis sagaleedha. FNM miidiyaa. Maarree miidiyaa sagalee hundaa kan ta'e FNM filannoo isaa duraa godhadha. FNM afaan garagaraatiin qophiilee jajjabduu kan akka waltajjii aadaa, barumsaa fi teekinooloojii irratti kan fuulleeffate sona adda addaatiin kan dhiyaatudha. Iddoowwan ijaa fi qalbii namaa kan harkisan madda hawwattoota turistootaa, taateewwan addunyaa kanaa, kalaqawwan dhala namaa fi sansaqummaa wal uummataa ifatti baasuun madda muuxannoo fi jijjiiramaa akka ta'an ni hojjeta. Dargaggoonni fi ogeeyyoon adda addaa kan itti yaadan wal jijjiiranii fi bu'aa qabatamaa itti argatan haala ni mijeessa. Abbootinii fi haadholiin seenaa fi duudhaa isaanii kan dhalootaaf dabarsan daa'imman abdii boruu ta'an ifa agarsiisudha. Akkasumas daandiin nageenyaa, jaalalaa, tokkummaa fi qaroomina yaadiriiru jechaa ejjennoon keenya nageenyaaf, kaayyoon keenya jaalalaa fi tokkummaadha. FNM miidiyaa riqicha qaroominaa.